mee walirratti hin duulina, mee walirratti hin ka'ina, bakka jirtanitti lafa jirtanitti kadhannaa waliif godhaa. walirratti hin ka'ina, walirratti hin duulina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak. Video kana nama kudhan nama 20tti sharing gootan taanaan namni sin qaqqabe videoon kuni dhugaa baay'ee tokko garaa jabaattu. Videoon kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yoo isiniif danda'ame share copy linkii hin dagatin adaraa keessanii. Video sin asirratti argaa jirtan kana obboloota keenya guyyaa sadiin dura biyya Baareen keessatti supermarketii guddaan gubachuudhaani ijoolleen keenya shamarran Oromoo hedduu keessatti lubbuun isaanii darbee shamarran Wallaggaa keessa jiru, shamarran Jimmaallee keessa jiru, ijoollee Oromoo nama 6tu achi keessatti dhume. Ijoollee kanaaf hanga yoonaatti namni gadi bahee sagalee ta'ee hin jiru. Namoota tokko tokkorraan kan hafee jechuudha. Adaraa keessanii namoonni achi hiriyoota qabdan yookaan obboleetti qabdan yookaan obboleessa qabdanii eenyutu akka du'e eenyutu akka jiru osoo dawwaltanii adda baafattanii baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf supermarketii guddaatu gubatee jira biyya Baareen keessatti. Ijoollee baay'een achi keessatti lubbuun namoota baay'ee achi keessatti darbee jira. Ijoolleen 6 garuu shamarran Oromoo achi keessatti lubbuun isaanii darbeeti jira. Adaraa keessan sheerii walii godhaati. Namni video kun si qaqqabee sheerii gochuudhaan miidiyaa hundarra facaasaa ijoollee kanaaf akka sagalee ta'amuuti jechuudha. Warroota followers gurguddaa qabatanii isaan irratti illee sheerii godhaati. Ijoollee kanaaf akka sagalee ta'amuu barbaanna. Warra achi keessatti lubbuun isaanii darbee reeffi isaanii bineensatu nyaatee yookaan immoo argamanii awwaalamanii ta'ee hin baramne namni maatiitti dawwalee kana jedhillee hin jiruuni. Baay'ee tokko waan nama gaddisiisu maatiin hanga yoonaa ijoolleen keenya jiru jechuu danda'u. Garuu ijoollee kana namni gara miidiyaatti fidee karaa miidiyaa irratti mul'ise tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maatii isaanii bira akka ga'utti hundi keessanii akkaataa isiniif danda'ametti haala isiniif danda'ametti video kana sheerii gochuudhaan ijoollee kanaaf sagalee ta'uu kabajaan isin gaafadha. Adaraa keessan ijoollee lubbuun isaanii achi keessatti darbee hanga yoonaatti wanti baramee jiru wayin awwaalamaniiru wayin hin baasin biyyatti furmaata tokko kenneeraa fi wanni jedhamu nu qaqqabee hin jiru jechuudha. Kanaaf video kana sheerii walii godhaati ijoollee keenyaaf akka sagalee taanu barbaanna. Adaraa keessan hundi keessan sheerii walii godhaa. Baay'ee tokko honnee nama cabsa. Duutis akka qabdi. Duutis himattee dhuftu garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa jechuudha. Obboloonni keenya lubbuudhaan biraa dhabne Waaqayyoon bakka qulqulloota isaanii dhaabu, Waaqayyoon isaaniif haraaramu, jannata isaaniif hawwina. Biraa dhabneerra lubbuu qaalii, obbolaa qaalii biraa dhabneerra. Obbolaa boru waan baay'ee eeggatu, obbolaa ganaa waan baay'ee isaan eeggatu biraa dhabneerra. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Innaa obboloonni koo adaraa keessan ammas adaraa keessan Waaqayyoon faana Waaqayyoon gaditti of eeggannoo cimaa godha. Rabbiin nu haa eegu bakka jirutti. Gubaa bara baraa gubaa akkasii jala Waaqayyoon nu haa baasu. Hundi keessan bakka jirtanitti kadhannaa waliif godha. Kadhannaa cimaa waliif godha. Walirratti hin duulina, walirratti hin ka'ina, walirratti bakka kuni biyya ebeluuti kun akkas hin jedhna. Kun daqiiqa tokkotti biraa wal dhabna jechuudha. Sakandii tokko keessatti ishee har'a dubbatti boroo biraa dhabnaa jechuudha. Daqiiqa tokko keessatti jechuudha. Kanaaf gorsiin ani akka obboleettii tokkotti isiniif kennu adaraa keessan bakka jirtanitti keessattiyyuu biyya ormaa keessa teessanii walirratti hin duulina, walirratti hin ka'ina. Ati beeluu ati maaliif gubaa keessa jirra beektu? Gubaa keessa teessanii walii hin gubina. Kanaaf bakka jirtanitti ebeluun biyya ebeluuti, ebeluun biyya eenyuuti akkas jettanii walirratti hin duulinaan. Dhaamsa kiyya Waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eegu. Rabbiin koo inni guddaan bakka jirtanitti nu haa eegu. Tiksee keenya nuuf haa ta'u. Isaan gaditti garuu wantoota akkas hoo'an, wantoota akkas dafanii gaalan elektiriikii mukeeyyee fi kunuuna duubatti argitaa jirtan kan waan akkasii gizee qabbaneessaa gizee amma fakkeenyaaf galgala fa qabsiifnee bulla. Maaliif qabsiifannee yoo buluu baanne hoo'afuu dandeenye hin bullu. Yoo dhaamsine daqiiqa tokkoof keessa taa'uu hin dandeenyu. Inni immoo amma haduu kana wal qabatee hoo'a faxxara, hoo'a huuma. Kanaaf Waaqayyoon nu eegu wanti godhamu hin jiru.
garuu jechuudha gaazii wantoota akka gaazii akkasii waan nyaata irratti dalagdan yeroo nyaata hojjechuudhaaf kaatan dura mana keessa jiran sana kushiina sana ho'a intini itti bana mukeeyyee fi kana itti banaati haa qorru yeroo hin qorree ka'e intini qabsiifadha hojii keessan jammara. Kanaaf waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eegu ani sagalee isin ittiin baay'isu baay'ee tokko nama gaddisiisa gocha baay'ee intin kan honni namaa keessan baane dhugaa waaqayyoo jechuudha. Obboloota koo qaalii warra hobbiraa dhabneef waaqayyoon bakka jeennataa isaanaa dhaabu bakka qulqulloota isaanaa dhaabu balleessa isaanirree hittin ilaalin rabbiin kun lubbuu qaalii obbolaa kichuu hobbiraa dhabne baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Obbolaan biyya ormaa keessatti of biraa dhabnu ijoollee inni du'e biyya isaa keessatti jechuudha ulfina qaba. Reenfi biyya ofii keessatti reenfi jechuudha ulfina qaba. Biyya ormaa keessatti ulfina takkarree hin qabdu. Waan takkarree hin qabdu. Kanaaf waaqayyoon keenya abdiin keenya waaqa keenyadha kan qabannee biyya baanee bakka jirutti waaqayyoon nu haa eegu. Isin irraa of eeggannoo cimaa godha. Ofirratti hin jedhina. Adaraa keessan waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eegu. Warroota of biraa dhabne obboloota qaalii biyya ormaa keessatti of biraa dhabne immoo waaqayyoon isaaniif haa haraaramu. Of eeggannoo cimaa godha. Duuti baareen keessatti obbolaan keenya gubatanii dhuman baay'ee tokko garaa nama cabsa baay'ee tokko honnee nama guba. Uumaa gochuu hin dandeenyu. Eenyu gaafachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon isaaniif haa haraaramu. Obboloonni koo immoo bakka jirtanitti wal gaafadhaa, bakka jirtanitti wal eega, bakka jirtanitti nagaa waliif hawwaa, walirratti hin duulina, walirratti hin ka'ina. Kuni barumsa guddaadha jechuudha hunda keenya. Barumsa guddaadha daqiiqa takka keessatti sakandii takka keessatti obbolaa qaqqaalii akkasii of biraa dhabuu jechuun hunda keenyaaf iyyuu barumsa. Bakka jirtanitti sooshaal miidiyaa qabdan hunda irratti waan gaarii afaan keessa waan gaarii haa dubbatu. Walirratti keessatti walirratti hin ka'ina, walirratti hin duulina. Naannoodhaan gandaan biyya walirratti hin duulina. Waliif mirmadhaa bakka jirtanitti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon isin haa eebbisu. Bakka nagaa naaf oola. Waaqayyoon koo abdii keenya inni bakka jirutti nu haa eegu. Sagalee isin ittiin baay'isu seenaa keessan jajjabeessaa. Isinin jaaladha. Oolaa bulaa diibana. Bye bye.